Amma waan atariitiin na barbaaddeef maan? Dhimma xiyyaa amma siyaasofsiisa jedheen ka dhimma biraa maalan qaban? Ani ilaallatu. Sitti meera dhimma kana anaa wajjin homaa tokko akka haasofnee finneera. Ani ilaallatu. Maal ati malan dhabdu jedheeni gamtaa daraa ishee kana akkuma tokko naa godhe maal? Kanaafika yeroo darbe waan sana hundumaa qopheessinee dhattee na waraana moo na ajjeesa maal jettee? Na waraana jennee mana akkasumatti baasee manii sanaan hin doorsisa gaafan jedhu inni immoo waan biraa natti baase. Isa booddee na ajjeesteeti moo waraante? Maalan ajjeesa ree maaloo gamtaa ishee makana qofa na gargaari. Ani waa'ee kanarratti waan tokko si wajjin dhama'uu sin barbaadu homaa tokko keessa seenuu hin barbaadu an waa'ee kanaa natti hin kaasin xumureera si wajjin waan an qabu fixeeraan. Isa dhumaan jedheem carraa dhumaa tokko dhiisi gamta bor jijjiiramee nama guddaa ta'uun koo nafuun. Hirriba dhabuun sii fedhe. An rafaan jiruun jedheeman isan tiyyaa wajjin gargar ba'e isa dhugaasii jedha rafaan jiru. Anoo rafaan jira. Halkan sa'aatii lamatti san gachiise ganama lamatti hin ka'a. Anutu si walitti deebitanii an hirriba argadhee naanaaf iyyuu gaariidha. Fala biraanaa barbaadime. Jedhati falan dhabdu. Gamta. Ilaa inni kun isa dhumaati. Isa dhuma. Waa'ee kana irra deebi'aa isa hin barbaadu. Isa dhumaa kana yaallaa jechuudha. Kun hin milkaa'u taanaan garuu anis hin beeku, atis nan beektu, anaaf si waa walitti nu fidus hin jiru jechuudha. Itti walii galtaa kanatti. Rakkinan qabu garuu haa ta'u jedhe faalicha natti miti ishee humti harka koo hageessu. Tiyyaa harkaan gaadheennaan rakkinan qabu. Sin barbaadu siin erga tiyyaa argadheennaan. Ani immoo baay'een si barbaadanii maal? Baay'een si barbaada ani immoo. Amma ammaatti yeroo baay'ee karaa teknooloojii bifa ammayyaa ta'een baay'ee irra deddeebinee yaalleerra. Hin taane milkoof sababa keetiif jechuudha. Isa dhumaa ishee kana garuu mala aadaatiin yaalla. Bifa aadaa bifa araaraan jechuudha. Egaa bifa araaraatiin immoo na caalaa kan beeku inistiraakteriidha. Qofaas dhaquu hin danda'an. Araara qofaan naqamu. Naqamaa qofa. Wajjin nan rakkinan qabu. Ahaa. Dhimma keetiif nu wajjin araaratta. Maalan godhanii? Deemiiti isaanitti himi. Waan isaan jedhan fidiitinatti himi dhimma kana isaanii wajjin xumuru. Isa dhumaati garuu. Inistiraakterii tanaa saadee? Kana booda garuu karaan beerra hin bahin. Maaloo? Hin bahin karaan beerra. Maaloo hin bahin? Atumti karaan bahu irra bahiiti achumatti si wajjin haasaa. Gamta. Badde jedhanii dheengaddaasi gamtaan jedhani gamtaa du'aa isaa godhu malee isaati fidee dana keessatti seera teessisee na arrabsee sin ajjeesa naan jechaa ture. Eessaa argamte tamma immoo? Maalan eessattan badaa hin banneem silumayyuu isuma mucaarraa adda baheen sammuutu narraa adda bahe malee anaanis. Malee hin banne? Maatii rakkisaan turre si barbaacha olii gadi fiigaan turre miidiyaarra olii gadi waa'een kee ka'e. Amma isaan miti ana waan tokkon isin rakkisuu dhufe. Laamee akka gootu ati harmee ayyoorraa harmee keerraa gamtaarraa hanarraa biyya kanarraa buudhadha. Of danda'uu dadhabde of dandeeme simatu. Mee aluma tokko of dandeeme. Guyyaa hundumaa dhuftee mataan ana of dandeeme irko. Kana qofa isin rakkisu yaada isaa ana fide miti gamtaaf fide yaada ba'eessa moo. Gamtaa isa asitti na ajjeesu dhufe moo? Gamtaa isa yeroo darbe naqaanessi na salphise moo? Rakkinni mataa isaa irratti hagamtaa. Isa isin harmee ayyuu dhattanii jettan sana dhaay. Gamtaan harka keessaa qabaa isaa. Garuu ergasii harmeen ayyuu yeroo baay'ee inistiraakteriin nagaadhaan naan jedhume fagaatiin haame. Harmee ayyuutu moo? Isin harmee ayyuu jechuun amma tiyyaa attaman godhaadhaaman. Maaloo adara al tokkoon isin rakkisa. Akka nama guddaatti jaarsummaa naa dhaqa. Waa'ee jaarsummaa kemiti. Gamtaa maqaa isaa daraana biratti hin kaasa. Haa ta'u rakkinan qabu. Maqaa masaa natti hin kaasina daraa hirkoo sin kadhadha. Rakkoon qabu jaarsummaa naa dhaqa al tokko. Jaarsummaa kan maali? Tiyyaa isa dhumaa yaala isa dhumaa dhaqaati maaloo miillattu kufaa naa kadhadha. In ta'u taanaan achi booddee fala biraan falan ofan ajjeesa rakkinan qabu. Isa tiyyaaf jettee yeroo darbe badde amma immoo jaarsummaa deemna.
maalan godhariyaan bullukkoo nan qopheessa waan qophaa hundumaa nan qopheessa gamtaa wajjin dubbanneerra coqorsa kanas maal waan isin fudhatta hidhattan nan qopheessa adara ishee kana qofa naa rakkadha ija nama guddaa dandeesseen baattu isheen mucaa safuu beektuudha tiyyaa baay'ee safuu kabachi. Kana gamtaadhaa kan qindeesse. Gamtaan dhiiftanii isinii anatu jira hirkootu jira miti inistiraaktar. Anatu immoo dhagee salphata miti. Waan inni qopheesse maalittan beekan. Nattaafana. Jaarsummaadhaan jedhee ministiraaktar jaarsummaa madhattanii maa ila waa isin jettan isinittani maa hirkoon si jaallataa tiyya mucaan nama nagaadha anatu barsiise anatu nama godhe kilaasii barsiisaa ture keessatti mucaa jabaadha mucaa sammuunsaas jabaadha mucaa garaansaa immoo qulqulluudha aannan adiidha garaansaa carraadhumaa kenniifettanii naa gaafattu yeroo isheen carraadhumaa naa kennitu isin immoo deemtu galagaleeyyuu isin ilaaloo sana. Maal taasimarra adda baatee yooma boqottee ati tiyyaama kana. Haa ta'u hin deemna mee egaa nama dabalatee taa namoonni jijjiiruu moo qofaan deema. Tokko namootuma kakkabajamoo filuu yaade gaanii tokko isin jirtu lammaffaa immoo namootuma kabajamoo namootuma namnis dhaga'u hawaasa keessatti dhageettii qabus gamtaa wajjin nattu jedheen yaade. Anatu gamtaa wajjin hin ijaarsu maasii deema. Maaf jibbitanii isinii gamtaa. Mee namni biraan hin jiru nama biraa qopheeffadhuuti yoo namni jiraate natti. Gamtaa maa wajjin nattu isatu walii galeeraati inistiraaktarii fi gamtaa lama taatanii madattu. Sitti meeraa nama biraa barbaaddadha. Nama naa wajjin hin deemu namoota lamaan sadan tokko isayyuu sababiinsaa qofaa deeme dhimma hin qaanoof hin qabu. Gamtaa wajjin deemuu immoo hin danda'u silumasa. Mana maatii yaadda baaftetta? Maatii bira miti. Maatii bira dhaqeennaan na ajjeesu isaanii akkanatti heerumtuun barbaadaniif isaan utuu isin maatii bira dhattanii hirkoo hojii walitti araaramtu jettanii immoo. Maatiin ulee fudhatanii isin ari'u. Maatiin hin barbaadan taanaan dhiisi. Maali akkas miti akkasiis inistiraaktar maaliif waliin hubannu isinii maaliif akka barataa barumsi hin galleefii taatu inistiraaktar. Maal dubbachaa jira miti ani qormaatan keessaa isin qoraareen sanaasaa jiru kan. Adara ishee maa wajjin gamtaa maa wajjin dhaqaati waan jiru naafuraa nama tokko immoo biran isinii buusa rakkinan qabu sadii ta'a manaa dhaqa. Egaa erga jette nama qopheeffadhuuti hin deemna nan deema silasii. Baadha miti reessi baadheen deemanii barattus ammas ati lafuma adeemtutti ganda qaama deemi. Haa ta'u. Kaakkaama deemate. Tole. Ati kaakkaa harcaasaa adeemtaa. Ani immoo ijoollee barsiisuu dhiisee hojii koo dhiisee siteellaa deemee ati kaakkaatu kana funaana. Haa ta'u. Kaakkaama deemate. Galatooma. Tole dhugaa. Deeme ta'u. Na hubattu. Amma hojiin gabaadhi deeme. Haa ta'u deemu. What a generation. Kanneen waliin guddanne bakka addaatti kan walitti nu fidan guyyoonni gaggaariin tokko ni jiru yaadannoon isaas ho'aa waan ta'eef mudannoo ajaa'ibaa akkasii kanneen biroofis ni gumaachu har'a daandii milkaa'inaarra yoo jiraattanis bu'uura keessan kaleessaan dagattan jijjiirama waliif qooduufis beellaman qabattan miira ayyaanaa tokkummaa fi waloon ijaarame hirmaachisuufis ni imaltu. Michummaa jabeessaa oomisha tokkummaa fi jaalalaan sassaabaa akkuma aadaa keenyaatti ayyaana qillee ho'isnee kabajaa firaaf aantee walitti fiduun nutis isin tajaajilla sadarkaa hundattis tajaajila olaanaa fi si'ataa isiniif dhiyeessaa dhangaa ayyaanaa isin waliin qooddanna. Ayyaana gaarii baankii Oromiyaa baankii uummataa. Smart Solutions mala gamnaa investoroota gamnaaf waldaa aksiyoonaa Ashwaa Teeknooloojii sirra. Kaampaanii teeknooloojii ariitiin guddachaa jiru abbaa piroojeektii birrii biiliyoonotaa. Biyya keenyatti adda duree kan isa godhan teeknooloojiiwwan sooftiweerii 10 ol kan kalaqe Ashwaa Teeknooloojiis. Abbootii sheerii 200 qofa kan hirmaachisuu fi qooddattoota faayidaa addaa kan taasisu. Carraawwan investimentii yeroo gabaabaaf qofa argattan qabatee dhufeera. Investara gamnaa taanaan dursa harkaan gahachuudha. Aksiyoona xiqqaan 50,000 yoo ta'u, aksiyoona birrii 500,000 yoo bitattan waggaa 4 keessatti bu'aa birrii miiliyoona 6,900 birrii miiliyoona 1 bitannaan waggaa 4 keessatti hanga birrii miiliyoona 13 yookiin birrii miiliyoona 5 bitachuudhaan waggaa 4 keessatti hamma birrii miiliyoona 65 hammaarrachuudha. Teessoon Finfinnee naannoo 22 Qaamaan kottaa yookaan lakkoofsa bilbilaa kanneen nu bilbilaa Ashwaa Teeknooloojiis.
dhaabbatni guddichi Afrikaan Holding Group mul'ata badhaadhina irraa hafaa dhaloota dhaalchisuu jedhu qabatee heeyyama mootummaa irraa argate hundeeffamee hojiiwwan boonsaa hojjechaa jira. Falaasama tokko ida'uu 8 irra guddaa 9 jedhu akkasumas jirbiin wal gargaartee akkuma leencee kottaa waliin hojjennee waliin guddannaa kan isiniin jedhu dhaabbanni keessa kaampaaniilee 150 ol hundeessuuf hojjechaa jira. Isaan keessaas tokko Godoo Housing Smart Real Estate isa hangafaadha. Afrikaan Holding Group yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa lafa hektaara tokko marsaa jalqabaaf fudhachuu manneen jireenyaa waloo kumatu Godoo Housing and Smart Real Estate ijaarsa jalqabsiisuu irratti argama. Dhaabbatni keessan kun kottaa nu waliin hojjedhaa yeroo ta'u abbaa qabeenyaa dhaabbata guddaa kanaaf magaalaa Finfinnee keessatti abbaa manaa sadarkaa isaa eeggate ta'aa isiniin jedha. Kanaafuu aksiyoona dhaabbata keenyaa namni tokko bitachuu danda'u xiqqaan 5 yookaan qarshii 5,000 guddaan ammoo 5,000 yookaan qarshii miiliyoona 5 yeroo ta'u aksiyoona baankilee hundatti kan argattan ta'uu gammachuudhaan isiniif ibsa. Godoo Housing Smart Real Estate irratti galmaa'u gosoota manneenii raabaa haree 90 aksiyoona Afrikaan Holding Group 100 ji'aan qarshii 5,000 doorii kaaree 120 Taachisichaa 3 aksiyoona Afrikaan Holding Group 100 ji'aan qarshii 10,000 gadaa kaaree 150 Taachisichaa 3 aksiyoona Group 100 ji'aan qarshii 15,000 qusachuu abbaa manaa ta'uu ni danda'a. Kotta Godoo keessa kaampaanii keessanii magaalaa Finfinneetti ijaarradha. Odeeffannoo dabalataadhaaf toora bilbila keenyaa 0975 51 51 51 0933 70 99 99 0933 50 99 99 0993 41 41 41 Afrikaan Holding Group. Obama al tokko na dhaggeeffadhu mee isa dhiisiiti. Obama bara baay'ee si dhaggeeffadheemi. Yeroo hundumaa akkuma si dhaggeeffadheetteen jireenya kun geggeessu. maal ta'a yeroo waan meeqa dhaggeeffata waan ta'utti kun nama warra hin beekne. Yaa kana jedhu ana moo bilbila kanatu sitti dhiyaatan masiin. Kanan natti dhiyaata. Hojjaadhaan egaa. Asofte. Ati hangafii kabajamuun nafee bara si'anaa kana geessoo ba'a. Eenyu hangaf? Kunoo bilbilicha. Sammaa kanaafan kabajee hojjina saaraami? Kabaja si'aa dhawwatu. Waan hin jedhuun qabu. Annama na rabsu arraba koo keessaa hamaan baasu kabaja si'aa dhawwatu. Maal jetta? Ilaa ergantiyyaa irraa adda bayan isa dhugaan siin jedhan. Anamma kophee miila bitaa mirgaa garaagariin kaawwadha nama gad jedhee mananii dhaaluufi malee. Sirrii siin jedhaaman. Anamma isin galgala raftanii ganama kaatu miti an ganama ka'een galgala deebi'ee hirribii wal keessa jalaa rukutame. Amma jaarsummaan ergachaa jiran. Ani immoo sansila ofumaas xireekameen fudhatiniiti. Fuudhuudhaa moo jaarsummaa? Maalan fuudha ergalarraa adda baatee fuudha yeroo nagaayyuun fuune hooti. Oona fuudhi isin jettee dheeni kaanii maaliin natti martee waa ittiin seera nattaase maal barbaadde? Jaarsummaan ergaa jira jaarsummaan nama gurguddaa nama kabaja qabu nama hawaasa keessatti fudhatama qabu. Tokkoffaan inistiraakteriidha. Attamitti akka jaarsummicha naa dhaqanii hin beekan. Maaliif ofii isaanii iyyuu haadha manaa hin qaban. Attamitti akka durbatti haasa'amus waan beekamini akkuma dhiiratti haasa'an itti dhaqanii haasa'an jedheemanii maalan godhare xiyyaarraa adda bahee jiraachuudha. Lammaffaan immoo al tokko tokko diinuma keetti gargaarame waan jedhus immoo jira. Gamtaa man erge gaasa. Isaan lamman adeeman jedheeman yaade. Diina tokkoo fi nama hin fuune tokko ni jaarsummaa erge gaa. Sadaffaa fira keessaa dhibe. Fira nama fooni. Ormi ormuma mitiire. Ormi orma obaa. Fira keessaa immoo gaafa ilaalu fira keenya keessa nama baratee nama iddoo guddaa ga'e gaafa ilaalu. Sooree. Haasa'u. Namuma baratee nama iddoo guddaa ga'ee jiru gaafa ilaalu nan dhabe maatii keenya keessa. Isa dhiiseen namuma qalbii qabu immoo namuma hubataa namuma waa dubbatee nama amansiisuu danda'u yeroo barbaadu immoo nan dhabe isas. Harmee. Jaarsummaa nama erguun jedhe warra dhiiraatu dhaqa jaarsummaa. Aadaa sin barsiisa ta'e hin beeku galgala turre fi daqiiqaa 30 na biratti yeroo dabarsii tole sittan himaa waan hojjetamu. Hin dhageessu sila. Kanaafiyyuu akkuma fedhe haa ta'u fira keessaa nama tokko erguun qabaleen jaarsummaa callumettee duukaa dhattaa jedheen achi dhattee hin dubbattu. Tiyyaa makoo fuulduratti ilaaltee. Eenyummaan hin naqu.
Hinumaan hin dhaqu dubbachuu odoon ta'in hinumaan hin dhaqu. Inni hatta. Hin dhaqu. Inni hattaa. Hin dhaqu. Daraa waaqayyoon haa dhaqe. Obaam kanan si rakkisee jireenya koo keessatti jaarsan si godhe sin kabaje nama guddaan si godhe naa dhaqe kana tiyyaa koo argitee dhuftammoo. Dhattee waa isaan jedhan gaafattee adaraa irkoon nama nagaadha nama hubataadha mana keessaati ganama ka'ee ciree isatu hojjeta galgala irbaata nyaanne isatu miica waan itti nyaanne ganama ka'ee ciree hunda keenya irra deeme isatu hafaa. Si wajjin soba. Si wajjin sobaa. Maal gootee beekta? Waa si gorsu? Kana gochuuf yaadaa jira manam ofirratti jijjiirama fiduuf. Ana nan jedhu maal kootu inistiraaktarii fakkaata? Funyaan kootu inistiraaktarii fakkaata? Moo umurii kootiin ala dhadhee gamtaa fi inistiraaktarii gidduudha dhaabdee achiin dhaabdee jaarsa ta'ee dhaqa. Aha waan umurii kee malee hin hojjettu? Hin hojjedhu waan umurii koo naan hin hojjedhu. Maaliif gaddeebitee handaaqqoo attaree mandara keessa? Umurii kootu na ayyama isa. Aha hiriyaa handaaqqooti ati? Hiriyaa handaaqqooti. Ji'a meeqa ati Obaama? Armeen gaafattaa? Rakkina qabu. Sirra ga'a ammoo. Hin guddattaa nama taataa hiriyaa qabattaa si dhiifti immoo. An beekamu amala durbaa keessaa immoo kun isa tokkodha. Si dhiifti garaa kee mada'a gaafa sana jaarsummaa naa kotteettee na kadhattaa hin dhufoon immoo gaafa sana. Ammuman sitti maati. Ani hin naqu. Ani immoo akka keetii jaarsummaan ergu hinuma nata. Rakkina hin qabu. Hundaafuu hojiin deema. Rakkina hin qabu. Rakkina hin qabu. An si rarrabsu an arraba koo keessaa hamaan baasu an. What a generation. Ta'a Kamalu, ta'a instructor, ta'a gamta. Inteenyu. Dhimma keenyatu hin himatin inte. Maarri ta'aatiin asufna. Ta'a. Lakki laamee dhimmi dhumneef dhimma ta'aniif miti. Dhimma dhumneef himannee yoo ta'e deemna malee inteenyu taa'uuf hin dhumne. Taa'uudhaaf miti. Eebbaan yoo jalqabne hoo instructor. Eebbamu abbaa qeetu jalqabaa anuma jalqabaa. Hayyee waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa. Waaqa booranaa fi baarentu kan nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi. Nu bulchi waaqa. Nagaan nu bulchi. Nu bulchi waaqa. Hamaa nurraa qabi. Nurraa qabi waaqa. Gaarii immoo nutti qabi. Nutti qabi waaqa. Egaa irra kanne jarri kun wal lolte isaan yeroo isaan wal lolan nuti immoo gidduutti gubata akka itti hojii hojjennu dhabne ati hojjechaa jirta ammoo hojii. Ministiraaktar sinoo. Isaanis hojjechaa jira hin rakkanne jara kana walitti nu araarsi. Araarsi waaqa. Walitti nu araarsi. Araarsi waaqa. Laphee dhagaa ta'e laphee dhagaa gurraacha ta'e cabuu dide laphee araara dide kana daaki laphee kana waaqa. Daaki waaqa. Laphee kana daaki waaqa. Daaki waaqa. Egaa walitti araaramaniis nus akka nagaa argannu godhi waaqa. Godhi waaqa. Egaa hangaa kan hin beeku ammuma kanaa waan hin beeku jedheeraa isaaf immoo rabbi beekaa hin natti. Amma dabareen eebbaa kan kiyya ana amma danda'u jalaa qabeera isa wallaalee waaqni itti guutu. Itti guuti waaqa. Itti guuti. Caccabsitee fixxeetta laphee. Isa burruusarraa kaatee dhagaarraa kaatee cabeeraa lapheen kee akkasitti dhageessifatu. Nama dhaga'uuf hin beeku waaqa. Rabbi hin beeku nama dhaga'uuf. Hundaattani gaa dhagaa hin jajjabaate yoo lapheen isaanii. What a generation. Maalumatu na gube isinii wajjin hin jedhan mana tokko tokko. Dhageessifattani gaa kadhattanii hin caccabe burraa'e nurraa'e. Xiyyaa egaa dhibama namoota wajjin deemtu murteessaadha. Hin gubanne egaa isin gidduutti hin gubanne. Mucaan kuni garaansaa qulqullu. Gowwummaa masaa walii gadi fiigamman. Ati immoo gowwummaa isaa kana ilaaltee haala isaa kana ilaaltee maal ta'a yoo ofitti qabde? Maaliifi gidduu keessanitti nagaan hin bu'u araarri hin bu'u amma yoomiitti garaagarfiiddu jira. Afaan tokko dubbattu yaada tokko qabdu haalli keessan tokko nuni walirratti dabalamtanii yoom jida keessan dhumnee gammanne mana ijaarrattanii yoom ijoollee hortanii yoom gammannaan malee bultanii kaatanii kana wal hariitu walirraa gargar fiiddu wal baqattu jennee iyyaanna. Instructor, isin hirkoon beektan. Dhugaa isin hirkoon beektan. Hirkoon amanamummaa waan jedhamu hin qabu. Jaalala gidduutti immoo amanamummaan barbaachisaadha. Harrakkina isaa kan hundumaa hin danda'a. Amanamummaa garuu maal godhu instructor? Amanamummaan qabu? Ana mala isaa kan dadhabee beeku. Amanamummaan moo maal gootu kun jireenya miti instructor? Maal akkasumatti wajjin jiraanna miti nuti? Amanamummaa malee akkamittan jiraadha gabu? Maal nuun akka wajjin jiraachaa irra miti ati maal?
Maal amma meenuun hirkoon amma nu rakkisuu dhiiseeti. Ani amma akka obboleessaatti na rakkisuu dhiiseeti na. Garaansaa. Maalati maaliif maal waan akkasii maal garaa jabaattate? Ilaa amma gamtaan waan gaarii kaase. Namni qulqulluun hin jiru. Hin jiru. Namni qajeelaan hin jiru. Hin jiru waan amma fakkeenyaaf qulqulluu miti aan. Aniyyuu nama biraa yoo dhiisa. Anis mataa kiyyaa nama qulqulluu miti. Booroftuu duwwaan eenyutu qulqulluudha isin hin jedhu silammoo. Maal himachuu maali gaafata kunoo? Kanaaf beeka amma maal tama namaa garuu immoo olii galteen immoo barbaachisa. Miti bee? Dirqama. Amma yoomitti bakkee keessa fiigama mucaan. Maal jechuudha? Kan biraanidha amma gamtaan kuni jallina ta'u malee akka hojii olii gadi fiigaa oolama. Inni kun hanna isaan jedha hojii isaa hamma ta'e hojjetachaa moo akka itti ijoollee barsiisuu dhabe ammanne. Barumsa dhiisee hojii dhiisee addanaa isin gidduutti gubanneerra. Ani sin rakkisuu barbaade miti. Jiraachuu hin dandeenye laama jiraachuu ma dadhabne nu nama akka sabaatti akka ollaatti akka maatiitti akka kunoo nama isa beeku jiraachuu dadhabne. Hamma yoo nuti kun maal ta'a dhimma kana yoo furtan maal ta'a yoo furame maal ta'a yoo wal qabattanii jireenya waliin jalqabdan maal rakkoon keessa maaltu isinitti irratti amma. Tole taa'aati naasofna. Narraa dhaabnatti naasini. Dhaabachuun keessan natti. Rakkoon qabu. Yaaddeen tu waa'ee dhaabachuu keenya. Nun araara keessan barbaanne araaramuu keessan barbaanne. Dhuguma. Miti. Dhuguma. Haraara keessan barbaanne kan bullukkoo fannee umurii kanatti addana dhaabannee kunoo miila addanatti nu waan biraan jira. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Waan tokko hin jiru. Hojii dhiibne waan meeqa dhiibne kanaaf iyyuu haraara buusa. Dhugaadhaan istiraaktar sinin kabaja dhufaatii keessanis nan kabaja garuu sababuma odeeffameef qofa waan ta'u miti kun teenyee haasofnee anaaf inni waan hiikuu qabnudha. Anaaf hirkootu furuu qaba. Dhimma amanamummaati. Jaalala keessatti immoo amanamummaan dirqama. Keessan baanee ati. Keessan baanee hin jedheman. Keessan baanee hin jedheman dhugaa rabbii maal waan akkasii. Keessa baatetti. Kana caalaa. Maal goonu kana caalaa gubannuun maa inni kana caalaa toleetti yoo araaramte maa inni. Maal gochuu qabnu inni kana caalaa dhiisnee deemnu. Maal goonu kana caalaa maaltu nurraa eegaman hin ta'u taanaani keessaa baasaati nutti maa lamaan kee irratti tarkaanfii fudhanna nu. Gamta. Fuudhu. Tole. Araaraa fiti gaafachuu dhufne malee lolaa dhufne miti. Maaliin istiraaktar maalinni kana hunda keenya eegna jette dhaabbannee tole nu jechaa jirtu maal ta'e eegda. Jedhee lafa kana dhaabbachaa jira. Hin taatu fi'uudhaati. Nan barbaada hin barbaanna jira nan hin barbaanna maal hin deemna. Deemuu qabna. Abaam. Gamta. Miira keessaa baanuudha. Miiraa waanti ta'u hin jiru. Ol dhaggeeffachuudhaan ol dhaga'uudhaan malee. Attamatan godhata nama sin. Dhuguma walirra buufnu miira keessan qabbaneeffadha. Ijoollummaa keessan achi bakkeetti. Dhimmi inni kana dhimma araaraati.